Inaattu fideessan immoo ragaa waliin isiniin ga'aati ishima qofa yaamaati waan jirutti deemna. Uummanni haa beeku. Anillee waan wayii dubbachuu danda'a. Isheen illee dubbachuu dandeetti. Kan ishee illee warri isii daggafan ayizoosh abshir jedhaniin. Anallee namoonni na daggafan ayizoo faati abshir naan jedhan. Kun hin barbaachisu. Dhugaadha waan ta'eef viidiyoo burjaajisuun hin barbaachisu. Uummanni kuni hundi namni bal'aan riikardii qabaa, sagalee qabaa, ragaa qabaa, riisitii qabaa, ragaa namaa qabaa ni murteessa. Kana waan ta'eef waan takka shakkii qabu hin qabu ishima fidaati irratti dubbachuu dandeenya asii galee. Kanaafuu itti bilbilchiisaati dhugaan jiru kanuma. Dhugaa jiru immoo mataa waan taphatuu jira. Hatishaa jira sagaleen. Tokkee. Hin jira. Mee sheer godha. Hin jira. Deebi'ee jira Fatii. Dhagahee jira bar sagaleen kee hin dalagaa tokkee waan tokko immoo waan si himu namoonni ati galchuu qabdu immoo tokkee isheedha na himatu. Niitoorkiin maal ta'e ijoollee gaa'e. Ebe taaptaa godhaa gaa'is. Awudiyoo tireebisi. Naaf asirraa yeroo tokko. Awudiyoo tireebisi viidiyoo kee kana. Nallee gara addunyaa. Dafeesi bira gaa'an jiru. Dhagamaa uummata isin dhagamaa jiru hordoftoota sirrii jira siin jaaran. In dhagama sirrii jira. Okay. Amma bilbilee mucayyoon awwaama jedhu. Na dhageessa miti ati? Ayya. Si dhagaa. Yaa amma sirraa'eera. Dawwalee barreeffama dheeraa wayii kaa'eefiin ture. Kanan kaa'eefi ani Fatishaan na beekee yookaan isiin na beektee miti kan dubbatu. Hundi namaayyuu ilmi namaa dhugaadhuma dubbata malee namni dhugaa waan ragaa qabuuf ragaadhaan deema. Isiin ragaa qabaannaan namni si balleessu hin jiru. Ati ragaa qabaannaan namni si balleessu hin jiru. Walirra waraabuu walirra rabsuu dursa immoo ragaa wanta jiru qabaatanii walitti eenyu godhaa deemuudha. Amma lakkoofsa bilbila ishee na ergaa yoo jala jiraatte immoo ergattee turte sila tariitii waayissaappiin si dubbisa kanatti waayissaappii koo si ergeen ture edda. Na dubbiftee kee rabbitu beeka dhiifama naa godhoo nan arguu dhabee eenyu maannu Zinnaash Waaliyetti maqaan ishee na jalaa bade. Zinnaash hin beekuun Zinnaash meenyu akka jedhu. Zinnaash. Sheer godha ijoolleen baay'een hin jirtanii mi'aas jala namoonni Dubaay jirtan. Lakkoofsa bilbila qabdaa nam bilbila asii rakkoon hin jiru. Lakkoofsa bilbila si asirraa hin qabu kaa bilbila kana ittiin laayivii jira yoo gadi bu'ee sii baase malee. Sii baasu. Zinnaash eenyu itti ijoollee maal na jalaa bade. Sheeritti godhaa himee ijoollee mucaa Fatii kanaan viidiyoo walirratti waraabaa jiran sana maqaan ishee Zinnaash Dubaayetti. Zinnaash Dubaay qoy nambarii isii sii baasa. Dhufuun immoo dirqama qabdi. Dhufuu dirqama qabdi sii galee dirqama dhufuu qabdi. Sii galee. No hin dhufti. Isiinuu bar naqalti jechaa turte bara jalaa bar. Yaa bakka jennaan bareeda. Bareeda sheer godha Zinnaash Dubaay. Kennaatu lama. Sheer godha sheer godha ijoolleen Dubaay jirtanis ijoolleen Bahareen jirtanis. Okay Zinnaashitti sheer godha inni. Modiitarri limti gootee kunuu ati waa biraa dubbatta kennaa. Ay modiitara. Tokkummaa sii kennee bilbiltaaf moo asirraa bahee nambarii isii sii baasee bilbiltaaf moo. Mee naa ergi bilbila naa ergime. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rabbi. Fatisha Bras gay. Ma inni mukayyafichi. Alaikum salaam wa rahmatullah. Mukayyaf habibi yerona ma o abarto kuma mal taati mukayyaf lazim. Maali yeree maal abbaasii yeree mukayyafni. Inu sasi meekan. Maa inni maqaan siyyuu. Dubaay jirti bilbilli ka Bahreeni ka waliin dubbannu already bilbila Bahreeni. Way daarektiin bilbila kaan. Daarektii yoo bilbiltuu ishiiti daarektii ishiin qabu gaan Bahreeni qaba bilbila Bahreeni. Ayyee waayisappii koodii Bahreeni natti mi sagal meeqa. Okay duwwaa 973 jedhi. 973 ishii. 37. 37 ishii. 13. 13 ishii. 93 69.
sagaltamii sadii jaatamii sagal Zinnaash. Zinnaash Dubaay. Okay. Mere waa istaappee. Mujaawoo ifaan beeki haasa'u inuma takka iyyuu kaasuu kan hin barbaanneef yani duuba namaa haasa'uu gatii hin barbaanneef uummanni kunillee namni kabajaaf taa'aa dhugaa arguuf taa'aa kana waan ta'eef of qottobee ishee eeguu jira malee haasofni haasahamu kan uummannis taazzabu kan mataallee jira waan ta'eef akkam jirta ragaa keetii Zinnaash TikTok irra jira sin barbaada akkottu na jala turte hin baate amma kottu ana tokkummaa miidiyaa jaartii Doktor Abiyyi Zinnaashin jaartii Doktor Abiyyi miti Zinnaashin mucaa baareen turte sanadha. Aboo jaartii Doktor Abiyyiidha kun konkaan. Minaayinet. Mucaa baareen turte biyya galtee sanadha guys. Qoy mee sagalee nan bilbilaa fi. Tarii hoosii na jala jiraatte Zinnaash Dubaay alaabaa Dubaay sadii of biraa qaba jechuudha. Piroofaayilii ishee galchaa moonitarii yoo argitan. Moonitarii yoo argitanii alaabaa Dubaay sadii of biraa qaba. Alaabaa Dubaay sadii of biraa qaba. Zinnaash Dubaay. Beeka TikTok ishee ayyee sheeritti godhi kan doggooru. Sheeritti godhanii sheer godheeraa fi. Sheer godhamee keeriin sheer isin haa taatu. Akka jala turte argaan ture garuu. Amma siiti mata qabamoo kan biraati garuu fati. Lakki ani ka dhimma nama biraa waan na ilaallatu yoo ta'e iddoo na tuqe saniin irraa dubbadha malee waa'een maqaa badaa jiru kiyya waa'een odoo mallaqa kiyyatti nafni waa hundatti nafni maqaan badaa jiru kiyyaa yoo ka wal hidhu ta'e waa'ee namaa tuqa malee ani waa'ee kiyyaa yoo waliin hiine waa'ee namaa irraa hin dubbachuu hin barbaadu sii galee. Steeppiin ani itti dubbadhu namni suni maqaan kiyya yoo nama sanii waliin na hidhaa jiraate nama sanis na tussisiisti dubbiin san waliin ilaallaadha. Sii galee malee waa'ee namaa Zinnaash Dubaay aboola kosa si daareksee ergaa namni qabdan warri Dubaay hattoota. Ergaa jirti si hordoftiin beektiin dhageettiin. Godheera as jala jirti akka jirtuun beekan. Naa barreesse isinillee naa barreessitee turte. Lakki miidiyaa irra hin dhabamtu ni jirti. Mee lakkoofsa daarektii namni qabu hin jiru. Mee namni beeksisan qoy. Amma mucaa kana namni beeksisan warri Dubaay mee lakkoofsa daarektii bilbila. Onlaayinii gubbaan jirtu waan ta'eef. Warroonni dubbataa anaafis dubbattan galatoomaa isheeniif dubbattan galatoomaa akkasimiti dubbiin ummata hundaa ifa haa ta'u. Anis viidiyoo dhuunfaa waraabuu danda'a. Zinnaas isinillee waraabuu dandeetti. Haqni immoo viidiyoo keessa hin jiru ta'uu danda'a. Paartiin gamaramaaniitu kama barbaade faana gora. Dhugaa garuu ummanni kun beekuu qaba. Isinii gade waa hundi isaa gilxii isinii ta'a jecha gaafa san ifaatiin murteessitan haqa isheetti murteessitan. Kana waan ta'eef fidaani haa dhuftu. Haqni duubatti hin deemu. Isin immoo kabajamaa obsaan nu dhageeffadha. Yoo dandeettan sheer godha nama hedduudha. Namoonni wanni akkanaa isin mudateen jirtan nama hedduu sheer godha. Namni akka baay'atu. Zinnaash Dubaay. Bari keessa deebi'uu ta'e malee wanta si ajaa'ibu hawaa istaappiin na dubbifteedha. Ka 69 kun kan eenyuti? Dhumni isaa 69 ka Baarayini. Ka amma sii kennimu. Piroofaayilii si jala ka 69tu jira ka dhumni. Laa ana isa kanaan na dubbisaa jirti kaamaa isa kanaan sagalee waa hunda sorii qabna isa kanaan irra jirti laa kanuma amma sii kenne saniin. Waa istaappiin lama ni har'a dhaggeeffataa jirtu malee. Ajjala turte bara argataa turte argaan ture bara. Miidiyaa tokkummaa TikTokni namni fayyadamu kamuu yoo seene wanni keen arga nama kuma tokko jechaan nama diqqaa miti. Sheeriin illee bira gayaa sagaleen illee bira gayaa eekilee mana tokkummaatti akkana numa jedhanii ni sii galee immoo as irra jirti waan ta'eef haqa qabdu dhuftee ummata kanaa ifa haa gootu ifaaf bilisa. Qoy. Ani immoo amma maaltu ta'e beektaa Fati. Bilbila. Tarii hojiirra jirti jechuun shakkiin qaba maaliif beektaa fedhii akka qabduu fi ajjala akka turte ergaan ture mataa turte natti illee barreessaa turte sa'aatii fedhetti dhufuu dandeesse. Ani haga ganamaa ansiif yaada malee wallaahi anis nama atis hojii qabdaa waan kana aarsaa goote anis akkasuma suuqa kiyya keessa taa'eeti haga ganama subiitti wallaahi taa'uu hin danda'an haga ganama subii haqa kiyya dubbachuudhaaf haga subiitti onnee guutuudhaan
Kanaafuyyuu dalagaan kamuu osoo na jiraatee miliyoona dalagaa jiraadhe hin socho'an iddoo kana. Maali lakkoofsa si daareksiin argannu nuti daareksii maaliif hin argannu? Eenyutu beeka hiriyaan si eenyudha beektaa hiriyaa ishee wayi beektaa? Mucattiin sila viidiyoo tokko sirratti hojjettee jirti hiriyaa ishee miti tiiktookii ishee maal jedhe? Maal beeka? Fatii bilbili mee qoyaa ishee nambarii amma si hime sannatti himi tokkummaa. Lakkoofsa amma sitti hime sannatti himi bilbila biraatiin bilbila. Kan Bahreeni. Koodii sadii sagal torba. Soddomii torba. Kudha sadii. Sagaltamii sadii. Egaa argadhee qoy bilbilaan egaa. 69 dhumni isaa. Aboo bilbila isheen daareksii Dubaay fayyadamtu fidaa. Online jirti. Iwwaa magaruun kaaftu. Coomina ilaala hundi keessan. Yaani ilaala bilbilli online ringiringi jedha. Isin mul'ata miti. Gubbaarra ilaala callisaati. Qoy. Argartani? Wallahi ummata kanaaf. Argartani? Iwwaa mabareera hin kaaftu. Ilaal. Narra cufam. Keessa deebi'ee waa istaaffii si dhaggeeffadhee dhufu laata? Narra cufama. Dhaggeeffatus ni dandeettaa dhimmi kiyya ka ittiin hiikamu garuu ummata bal'aa kanarratti. Isin hime bar fatii warri jaalatan hin jirtan dizinaashi warri jaalatan hin jirtan. Mee qoy waan tokko nama gaafata. Qoy fatii al tokko. Mee warri zinaashi Dubaayitti sittan warqii nan dawwala warqii intala meettaa kana ollaa galchaa lakkoofsa daarektii na ergaa an daarektiin bilbila. Ol galchi ilaam namni tokko ol galchaa warqii intala meettaa kana jechuudha. Ana daarektii bilbila lakkoofsa daarektii qofan barbaada. Aaw daarektii na ergaa daarektii natu bilbila daarektii. Okay, akkam nagaa. Nagaa jirta akkam warqii. Miidhamtuu taanaan bari isii tumsuu barbaanna nuti bar. Laa rakkoon qabu garuu waan baay'ee asoo hin jarjarini ati qas jedhi ani zinnaashi nan dawwala zinnaashota intala biyya koo intala naannoo kootiti nin dawwalaa fi obsaan. Naasomne giftii koo mana waa maara malee maana naaseere. Yaa kanaafuu tasgabbaan hin dawwalaa fi anamu. Woy maalan jedhe maan hin jarjarre bar na waa maara malee maal taate reenu maan jenne. Warri Dibaabee galchitti dhiyaatti dibaabee galchi tokkee dibaabee. Dibaabee hin jedhama. Ayyee dibaabee galchaa lakkoofsa barreeffattu ambar bilbila daarektiin gaafataa jira malee homtuu hin jenne giftii koo warqii intala meettaa hin shakkin. Dibaabee. Anumaa hin jenne bar bilbila ishee daarektiin ergaan jedhaa jira malee homaa hin jenne bar. Abshir rakkoon hin jiru. Tarii hojiirra jirtiin jechaa jira tarii hojiirra dibaabee galchaa. Odoo ta'eyyuu ishiin makiina. Sababa nuu kaa'aa jira bar giftii koo. Sa'aatii kanatti makiina irree oofti isheen zinnaash. Sagaleen maal ta'eera? Sagaleen maal ta'e maafatishaa? Dibaabee galchee ilaaf. Dibaabee galchi. Aboo ilaam dibaabee galchee maal taatee harkifnaan faayilii naan jedhe. Dubaayitti makiinaa oofti? Makiinaa oofti zinnuun sirmoo yoo hojii ishee hojii makiinatti mana madaamiiti. Bahreeniin hin turreemaa? Hin turte Bahreeniidhaa Dubaayii jirti. Wayi namni Bahreenii maa namni viidiyoo siin tokko keessatti na komattee turtee ani laa wanna tokko isitti baan abbaa feete nama harka dha'u miti maa obboleessa koo hin taane laa wanni isin hubachuu qabda yeroo hedduu. Dabeektee ollaa koo taate fira koo taate wal beeknee ati nama guddaa taate nama xiqqaa taate wannan cubbuun maqaa kee kaasu hin jiru. Fakkeenyaaf akkasitti dubbatte tokko sirrii miti jechuudha. Nama gam tokko dhaabbatee gam tokko dibbeetum wayina goote. Obboleetti koo akkas miti sirrii miti. Sirrii miti hangama abbaa fedheef dibaabee. Bilbili katti. Dibaabee bilbiliif dibaabee irraan kaastu ittiin. Ani narraa isin kaastu silkichis immoo waan neetwoorkiin ala waan ta'eef duubatti naa deebi'uu hin danda'u suma kanan fayyadama. Waasi gaafa bilbila daarektii ishee qabdaa? Kanuma barbaada. Kan Bahaareen malee hin qabu garuu nan baasin dhimma as keessattanis waa himadhuun qaba nan baasin. Fatii moo? Lakki zinnaash.